Wallagga Bahaa aanaa Saasiggaatti waraanni bilisummaa Oromoo gandoota baadiyyaaf magaalaawwan bilisoomseef hawaasi naannichaa daandiitti bahuun gammachuu isaanii ibsata jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo Shawaa Lixaa aanaa 8tiif kaaba Shawaa Salaalee aanaa Jaarsootti injifannoo guddaas galmeessisaa jira. Waraanni bilisummaa Oromoo hagayya 30 bara 2021 lolaa cimaa waraana mootummaa Itoophiyaa waliin taasisen Wallagga Bahaa aanaa Saasiggaa injifannoo waraana mootummaa irratti gonfachuun aanaa Saasiggaa baadiyyaaf magaalaa guutummaatti harka isaa galfachuun baramee jira. Shiraa kaabinee aanaaf gandaan namoonni nagaan hidhamanii turanis hedduun isaanii mana hidhaa kana keessa bahanii jiru. Waraanni mootummaa lola kana irratti injifatame magaalaa Naqamtee keessa hedduminaan qubachuu uummata nagaa goolaas jiru. Akka maddeen keenyaa jedhanitti daandii irra waraanni mootummaa dhaabbachuun sakattaa addaas geggeessaa jiru jedhan. Hagayyaa 30 bara 2021 irraa eegale waraanni bilisummaa Oromoo magaalaa Naqamtee to'achuuf kallattii sadiin marsee akka jirus baramee jira. Konkolaataan gurguddaan meeshaa waraanaa ammayyaa fe'ee magaalaa Naqamteef Gimbiittis guuramaa jiru. Haaluma wal fakkaatuun kaaba Shaggar Salaalee Jaarsoo waraanni bilisummaa Oromoo waboon to'atee jira. Shawaa Lixaa aanaa 8 keessatti opereeshiniin Jaallaggasaa Wagii cimee itti fufee jira. Fulbaana 1 bara 2021 Wallagga Bahaa aanaa Saasiggaa hawaasi naannoo sanii injifannoo waraanni bilisummaa Oromoo gonfate ordofuun gammachuu isaanii daandiitti bahuun ibsataa jiru. Qabsoon keenya amma walabummaa Oromiyaa fi amma bilisummaa Oromootti kan jabaateef jechuun qabsaa'onni Oromoo dubbatanii jedhan. Bubbeen siyaasaa kijibaa impaayera Itoophiyaa irraa siifachiin bubbiseef qabsaawaan sabboonaan kaayyoo isaa kan ganamaa qabsoo mirga abbaa biyyummaa Oromoo dhugoomsuuf bilisummaa Oromoo bakkaan gahuuf geggeessaa jirurraa duubatti kan hin jenne ta'us jala muranii jiran. Ilmaan Oromoo kan Oromummaa ofitti boonan qabsaawaa isaaf bahee diina kuffisee kufaa jiru mara qixa jaalachuu fi kabajuun akeekaa fi kaayyoo isaanii tinnisuun isaan faana jiraachuu kan ibsan yoo ta'u, olola leelliftoota sirna nama nyaata abbaa irreetiif bakka hin qabaatinaa imala milkii tarkaanfii fuulduratti fudhaa jechuun ergaa mararfannaa fi jaalalaa guuticha waraana isaaniitiif qaban dabarfatanii jiran. Kaayyoo fi akeeka abaa'ota Oromiyaa bilisa baasa. Oromoo eenyummaa isaas kabajamee akka jiraatu taasisa. Abaa'oon haa jiraatus jedhanii jiran. Oromiyaa irratti dhiisiiti Itoophiyaa irrattu yoo uummanni Oromoo hayyame malee eenyumtuu nugusa ta'u akka hin dandeenye jala muranii jiran. Gaama mooraa PPT Jeneraal Biraanuu Juulaa dabalatee ajajoonni waraana Itoophiyaa tarsiimoo lolaa irratti wal dhabuun waliigalteen hojjechuun isaan jidduu dhabamee jiraachuun ifoomee jira. Sirni tokko yeroo kufuuf deemu mallattoo inni agarsiisu keessaa tokko isa kana ta'uunis hubatamee jiraachuun sirna kufuuf deemu kanaaf kufaatii isaa jarjarsuuf yeroon amma ta'uunis dubbatamee jira. Milishaan naannoo Amaaraa 78 ol waraana Tigraay Difeensi Foorsiin booji'amanii jiraachuunis ifoomee jira.